الله عليه وسلم أكندا فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على الكلانس. الفرق جراجرما نوفي مشركوتا يدوجرو مالي العمائم على الكلانس. ما تشكنا عربني هم مشركاس نكبا مشركا عربا خن يرو سنت تريب مسلمة يدو غراغرو مان جرتو مشركني عرباتيس إماماني وفت مسلمنيس إماماني وفت غرو إمامان خينيا بخساني جانب كما ربي صلى الله عليه وسلم حال لنو خيستي قلن سويتون ومتتك كايت طاقة الكوفية كوفة جامتة بيك طاقة الطاقية الكوفية كوفة جامتة كوفة بيا طاقية ومتك كايت كوفية يجو كوفية قباداني أفنا أجي. الفرق بيننا وبين المشركين مشركون يمو مالي نفتن إماما قد أفتن أسو كوفية هنكبن إمام مقبا مرد إماما مرد أمس إماما قد جنو إماما جتشون وان متتي مرتنيتو إماما جام ملي متم مرتشون أمايم جتشون أي يعمم متارتي مال قدر متا جفا اتمرني وان متا جفوتو إماما جام ملي ونكنا متا قبا خايني تن تيلسان جاد إماما مفتو الرجوما يرو يدو نمني بيتني وني بيأكو إماما قد جاد تركي تكا أسرق كايتني سن إماما تني إماما akka syari'aadhaa sana son ta'in xayilasaan jaadha. Xayilasaaniin tuni aadaadha. Fakkeenyaaf yoon inni fudhatte aadaan Suudiidhaa warri Suudii gisee uffatu moototaaf hundinuu imaamaa burree wanni uffatan tun aadaa isaaniiti malee san sunnaa ergamaa rabbiiti. Garuu sun imaamaan san aadaa isaaniiti ammoo haa ta'u mudawwar kan nuti asin mudawwar jennuun qamiis jaani. Qamisni kun qamisa uffachuun isaan warri akka aadaatti uffatus ni jira ammoo sunnaadha qamisa uffachuun sunnaadha. Imaamaan silaa sunnaadha kan ergamaan rabbii uffatan san ammallee ni jira turkii keessa kan gubbaa irratti maratan jechuudha. Kan mataa irra maramu saniitu imaamaan sunnaadha san uffachuun sunnaadha. Eega san uffatan boodaani xayilasaan tanallee gubbaarra aduufaadhaaf jecha irraa gubbaarra kan yookaan ija qaqqabachuudhaaf khalwaa jaaniin kan xayilasaan kaammanuti biyya teenyatti namni hedduun imaamaa carqidha akka footaatti kana firratti as harkisu kun maal isiin tuni xayilasaan jaamtee beekamti. Xayilasaan kuni maal gubbaan imaamaa gubbaan faada uffatamu imaamaa gubbaan gisee uffatan aduurraa illee daa jechuun ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam amsoolaa qomarra maali sheekuurra kaayyachuu turan amsoolaan san sanfaa gubbaan uffatamee gisee uffatamu sigad hashaga khalwaa xiqqoo jaalin waan takka karaa hankuma deemtuuf dura laaluu malee ija babaasuu sanirraa illee si gargaara sanii fi khalwaa xiqqoo jaamtu sun sanii fi malee amma namni irra hedduun maal godha mataan qullaadha carquma saniif dubbatti as harkiseeti imaamaa akka waan tun sunnaadha nama fakkeessuun dogoggora. Imaamaa jechuun maanuu akka shari'aadhaatti imaamaa jechuun waan mataa gubbaan maramu jechuudha gabaabdumatti. Waan mataarra maramuutu imaamaa jedhama yu'ammam jaanii waan mataarra maramee mataa hashabu mataa cufuutu imaamaa jedhama malee mataa gubbaa wanni kaayansanii ni miti imaamaan tuni carqii xayilasaan jechuun carqii mataa ittiin haguuggatan ittuma mataa gubbaa if kaayansan hin maramne maraa waan hin qabne jechuun imaamaa hin jennu yoo maramte waan marame saniitu nu garaagarummaan nuu fi mushrikoota hedduu jirtu imaamaa san nuti waan maramu san imaamaa matatti maramu sani koofiyyaa gubbaadhaan kan maratu muslimootaatu akkasitti marataa. Kaafirrinoo yeroo sanitti jechuudha wanni beekamee kaafirri imaamuma qofa marata isaanillee ni maratu jechuudha imaamaa ni marata. Haa ta'u nuti koofiyyaa suffanneeti koofiyyaa san gubbatti imaamaa marraa. Kana garaagarummaan muslimaa fi mushrika hedduu jirtu wuje. فرق ما بيننا وبين المشركين الأمائم على القلانس قلان سوق بجت جواب دمتي إجون بيتينيا والنهبة
wanni raabachuu qabdu koofiyyaa uffatanii koofiyyaa san gubbaan imaamaa marachuun sunnaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waan muslimni uffata muslimaa tahuu hubanne. Akkasuma mushrikni immoo koofiyyaa osoo hin uffanne imaamaa gubbaan uffachuu turuu isaanii. Kanarraa wanni hubannu amma haala amma jirru wajjin wal qabatee ta'u. Haala amma jirru wajjin wal qabatee imaamaan tokko tokko sun warri Awurooppaa Ingiriizi kana keessa jirullee ni beekaa warri maasis biyya Hindiidha. Biyya Hindii san hinduus jaanii jira. Imaamaa uffatan garuu imaamaan isaanii maali? Arraba hin qabu. Imaamaan arraba gararraa'uu qabaa hin qabu. Imaamaan ni marata. Muslimni imaamaan uffatan. Yoonii fi biyya san keessatti biyya san uffanni kaafiraatiif kan muslimaa addaan beekame muslimnis uffata kaafiraa biyya san keessaa uffachuu hin qabu. Isaanirraa adda ta'uudha qabu. Haala saniin bal'aadha baabni isaa imaamaa marachuun sunnaa akka ta'e imaamaa matan maratan kana marachuun sunnaadha malee maalii miti bidaa miti. Namni gariin waa hin beekneef jecha akkasitti illee ilaaluu mala. Haa ta'u inumaatu hammatan maratan kanaa sunnaadha. Akka namatti akka carqiitti akka nama firra kaayanii deemanii kanarrallee saniitu sunnaadha. Kuni yoonii fi marame illee bareedaadha. Maramuutti malee sunnansa. Aduu irraa jaanii firra kaayan. Namni hedduun amma gibee ilaalu carquma xiqqoo takka kana sirra firra kaayanii fi waan muraa takka akka waan sun sunnaa taatee hammatan maratan san bidaa taa'e akkas ilaala. Garuu faallaadha dubbii. Kun aadaadha. Xiqqaan akkana firra kaayan kun amma fakkeenyaaf ilaali. Aadaa Suudiidhaa yoonii jettee carqii akkasa firra kaayanii fi wanta gurraachi takka gubbaarraa itti kakkaayan. Yoonii fi warra adii kan ammoo kan godhatu Yaasiin Arafaat jaanii namni dhaloonni xiqqaan beeku warri duratti ni beeka. Sun kan gara Iraaqii sanfatti maal uffachuu turan? Wal dhaba uffannummaan isaaniitu kan biyya Arabaa. Sanii fi aadaa biyya Arabaa yoo ta sunnaadhaa wajji wal qabattu malee fiddee maal hin godhin? Fiddee akka sunnaadhaan godhin. Tasilaa sunnaadhaa san akka bidaadhaa godhu dogoggora hamaadha. Sanii fi warra sunnatti fudhatu rabbi nu haa godhu. Bidaadhaas bidatti beeku rabbi nu haa godhu. Haduraa waliin laaqamte rabbi nu hin godhin. Saniif nu duraa waliin laaqamu hin qabdu jechuudha. Imaamaa wajji wal qabatee kana. Itti aansuudhaan hadiisni kuni maal jaa hadiisni biraa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam qaala sallallahu alaihi wasallam ana inda dhanni abdii bi falyadhunna bi maa shaa. Hadiisni kun hadiisa qudsii jedhama. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaa rabbi irraa odeessu rabbi maal jedha an bikkuma gabricha kiyyaatti na eeggate. Bikkuma inni gabricha kiyyaatti na eeggate hin jiran falyadhunna maasha wama fadhee rabbiin kiyya akkana naaf godhateettee rabbi irra yaqiinfannaan rabbiin waan ati neettisan siif godha jechuudha khayrii irratti. Ammas kanarraa wanni guddaan hubannu dannii rabbitti tolu. Rabbiin kiyya ati rabbiin naaf araaramu siif araaramu. Naan araaramu nan murtii rabbiin sadatti murteessin tasin beeksisini fedha jibuu jaamti. Saniifi falyadhunna bii maashaa wama ati itti na yaadde bikkuma itti yaadde rabbiin naaf araaramu naaf araaramu. Si fararaman zanni toluudha wanni guddaan irraa hubannu hadiisa kanarraa zanni rabbii keenyatti tolu zanni tolu rabbiin ghafuurur rahiim falaa yanbaghi an yu'azzima dhanba namni tokko lafaa kee dilii guddoon dalagee dilii guddisee guddisni inni dilii guddise san rahmata rabbii irraa isa baasuu hin qabdu hangam feete dalagaan yookaan diliin yoo guddattellee araarama rabbii duratti fi araarama rabbii keessatti waa takka osoonii fi ilmi namaa kun hanga abbaa keenya Aadam irraa hanga guyyaa qiyaamaatti warri jiru kun hundinuu akka Fir'aawnaa qalbii jabaatu maal rabbi irraa waa takka hin hir'isan amma isaan san hundaafuu rabbii yoo araarame rahmata rabbii irraa waa takka hin hir'isan. Rahmanni Rabbi wa hunda awsa' yani Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi. Dilin hamma fede yo guddates rahmanni Rabbi dilisan hunda ol akkasi yaadu qabna yookaan rahmata Rabbi dhibbisu jechuun fi kufri Rabbi naaraaramuun danda'u namni ta'e san fi kufri maaliif rahmata Rabbi guddaa dhibbise Rabbiin rahmanni isaa waa hunda ol bal'aadha. Diliin hangam feete osoo diliin dachiif samii iddoo guuttee diliin hangam feete
heddummaattees rahmanni rabbii dilii san hundaa oli malee dilii gadii miti. Saniif rabbitti dannii toluu rabbiin ghafuurur rahiim akkasuma dannii toluu waan kana rabbiin naaf godhattee atummaan irra yaqiinfattee ayata quraanaa في حديث الرد سكين فتة وان سلا قرآن تجلسن وان كان ربي ناف قد وان رادور كراس كور كمتة رب صداتة جهالتة itu خانة تجول خان صدا خيسا جراه مرن صدا دان جراه مرن نه أكاسي جراجول تنيف ربي رحمن نساء بالله خان أبرو دبسومتي أي أتكنا جلاي ربي سينا رامن نجي نمجاز تو اتفاقية إساس وجود الجرو ميلانني الرجت جيتي خم خلقناهم جين والجين أنا نام ربي سجود الجرو والله يا ربي زينا رام جين أكمل كهته سنو أت والله ده كهته أت ربي زينا رام وان أتويته ناس سجود الجرو أقوس ما ربي نبي كافة سنة واحد خم جين من متعالي على الله أتو ربي زينا رام جين أرارم ربي أيوتو أتي ربي سكني سلاني في رحمة نما أركا خاية نمني تو كرامة ولينقل درو نمني لقرا والفتح سنف بقى أبلوفا حسابني نما سلا نمر جراتي هنجي چورا سلا إسا ملي إلى الجكسا ملي نمني جراتي إسلام ما سنف إسلام ما بلودا نمم ما لالت ملي إسلام ما خانو مجو أنا ملي جراتي أكان يادو ملي يادين أكشين يجو ملي يادين إيسار ديكتاتور ما كان هذا الإسلام ما نفير akka balu jeetti male akka rabbii rasuul jeetti islaamina ballo darafudani gide ilma nama keessa kaayani inni ilaalti inni guutamee jiru ilaalti dibbansaa ilaalcha bada guutatee jira nama kana hunda sila lafa raafitu bad khwan maalif qalama diimaan tuttukatee jira akkaree magaalaa gideni fi kalama tuttukatee taan qalama diimaan kalama shirki kalama kufri kalama bidaa isuma qofa jechuudha namni maal qaba namni sirriidha islaamummaan dhugaadha isuma qofa saniifu hundaa'u maaliin dhiyaata islaamummaa guddoo danaatu gizeeniif keessa naqee wanni nama gabbaasu maal jechuudha najis kuni islaamummaa bakka bu'e jechuudha namni kana yeroo hunda namni nama arrabsu namni nama rakkaasu namni nama tuttuqu kun islaamu bakka bu'u islaamummaan tanaan hin dhufne ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam mushrika keessatti ergameeti akhlaaqa gaarii qaba akhlaaqa gaarii saniin mushrika gara islaamaa fide nama islaama keessa jiru shirkii keessa gadi goode laa lamma walii faallaan wanni ergamaan rabbii dhufeef maal godhuudha nama shirkii keessa jiru san fuudhee gara islaamummaa wal naquudha malee nama islaamummaa keessa jiru ka islaamummaa irratti dhalate ka salaata shanan qabu kan arkaana islaamaa qabu ka arkaana imaanaa qabu ka arkaana ihsaanaa qabu kana fuudhee shirkiidha jee shirkii keessa guuruu miti kun dalagaa warri dalagaa kanaa dalag abbuma fadee yoo ta'e dalagaa shayxaanaa dalagu jira osoo hin beekne kana keessa saniif dalagaa shayxaanaa irraa qusachuu qabna nama laa ilaaha illallah jee eessatti shirki darbita namni nama takkaan yaa mushrika je faqad baa ahaduhuma je shirkii san dandamu malee duniyaa irraan du shirkii san dandamu malee saniif wanni islaamummaan dhufteef nama silaa shirkii keessa jiru sanillee gama islaamummaatti as fiduudhaaf malee nama islaamummaa keessa jiru waan adda addaatti gootee gara kufrii fi shirkiitti achi dhiibuudhaani saniif hedduu dogoggora guddaadha balloon islaaminaa wali dhufteef islaamummaa jechuun bar mirga nama amantii islaamummaan kenneef mirga keeyseef dhaan yahudaan mirga qabduu jira yahudaan mirga yahudaan qabduutu jira mirga nasaaraan qabduu jira islaamummaa keessatti sanbira dabri arra namni hedduun hin beeku gumaa qabaaban yahudaan islaamaa wajjin nagee an jiraatu kan islaamarra naman kakaase taadad biniine islaama keessa nagee an jiraatu biyya islaamaa takka keessa jiraatu ajjeesuudhaaf guma qabdii bar diyatul yahudii jejjira bar diyatul majuusii jejjira kitaaba keessa dhiiroo osoo kitaaba numa hun qaraane moo bidda san akka gumaa kiristaanaa jira gumaa yahudaa jira gumaa mushrikaa jira bar gumaa jechuun maali namni tokko haqaan malee gaafa du'e yoo namni tokko kan harki namaa itti badu taate nama san gumaa kafalaaf jechuudha nama dhabamsiisuu deemtu akkami gumaa kafaltaaf har'a islaamummaan jechuudha ummata jechu amantii siin qabne saniif mirga isaanii eeydee nagaya isaanii eeydee
akkamitti islaamuun muslimaaf nama laa ilaaha illallaa jedhu mirga eeguu dadhabde. Islaamummaan rakkoo hin qabdu jechuudha. Saniifuu al-aybu fil muslimiin muslimootaatu keessa jirti malee muslimaatu foorjii ta'e malee islaamummaan rakkoo qabaatteeti. Islaamummaan mirga nama hundaa eegee jirti. Nama islaamaadhis nama islaamaa wajjin kaafiraafuu mirga eege islaamaaf akkamitti mirga eeguu dadhabde. Duuba khayyaarra muslimni tokko kun mushrika kun shirkiidha kun akkana jee nama islaamaa tokkorra nama yoo haqaase kun islaamummaa dalagu jirennaani islaamummaadha kaalleessu jira kun dalagaa shayxaanaa dalagu jira. Saniifuu kun dalagaan isaa maal jaaniin taguuga jaaniin jechuudha. Taguuga faltii irraa tolfame kan yooniin xaaretti si xaaramne wanni inni baasu jiru najisa isa keessa jiru san baasu jira malee islaamummaan bishaanin najisaa duuba bishaanumaan taane garuu bishaan maal keessa seene taguuga keessa seenee waan beefi wanni achi keessa bishaan achi keessaa gabboo sanii najisame malee bishaan hundi najisamne kun wanni hundinuu woomeysii keessa jirtu baaste wa hussila maa fi suduur namni waan bareedduu baasu waan bareedduu qabu waa bareedduu san gabbaas kan saniin guutame kan ilaalcha badaan guutame sanuma gabbaas tahee namni ilaalcha bareedaan guutame ilaalcha bareedaa gabbaasa namni ilaalcha fokkotaan guutames ilaalcha fokkotaa gabbaasa. Garuu islaamummaa wanni dhufteef ilma namaa kana ilaalcha fokkotaa san keessaa haayitee ilaalcha bareedaadhaan akka guutamu ilaalcha bareedaa akka gabbaasuuf jechuudha. Waan bareedduu akka baasuuf khasaniin hin guutamin kun maal ta'a jechuudha taguuguma san jechuudha kan hin ta'a yoo xaartees hin xaaramu faltii irraa tolfame waan ta'eef jecha. Kanaafi waan akkasii sanirraa rabbi nu haa baraaru. Namni jechuun ilaalcha fokkotaa gizee hunda gabbaasu kuni islaama bikka bu'eetii miti islaamummaarraa bari'a jechuudha. Islaaminaan namni akkasii sun islaama ibsuu hin danda'u. Wanni inni oofu jiru waan lubbuu isaa oofu jira malee waan islaamummaadhaati jechuun hin dandeenye. Yoo namni humaa hin beekne maal itti fakkaatti akka waan islaamummaan akkana jechuutti fakkaatti. Garuu islaamummaan ilaalcha fokkotaadhaan deemtu jiru. Wanni islaamummaan guutamtee hundi waan bareedduudha waan miidhaginaatii jiruu wajji jireenyaa islaamummaan kaafiraafuu mirga eege islaamaaf akkamiin mirga eeguu dadhabde jechuudha. Kanaafi islaama wajji wal qabatee maal jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam kafaa bilmar'i ithman an yahdira akhaahu muslim diliif ni gaaje namni tokko obboleessa isaa tokko ija hamtuudhaan laalu nama laa ilaaha illallaa jedhu tokko ija hamtuun laalu kaafira jechuun hin beeku mushrika jechuun hin beeku nama irra kaasuun hin beeku ija hamtuun laaluun diliidhaaf isaaf geesse. Saniifi man qatala dhimmiyan laa yashmu raa'ihatal jannah jedhe bar kaafira nagiyaan biyya islaamaa takka keessatti jechuudha gaaddisa islaamaa jalatti nagiyaan jiraatu ajjeesuun nagiyuma lafaa kee namni tokko yoo tarkaanfii ajjechaa irra fudhate foolii jannataan argatu jedhe duuba kunoo isaa dhufe kan islaama irra kaasuun isaa dhufe. Saniifi tun taguugummaa keessa tachi fagaatte jechuudha fagoo namni kun nama islaamummaan ittiin qabanne jechuudha nama hin xaaramu jechuudha kun gizuma hundaa'u. Saniifi rabbiin taguuga faltii irraa tolfamees rabbiin hin godhin ilaalcha fokkotaa warra qabatee deemus rabbiin hin godhin wooma bareedduu islaamummaan ittiin nama faayittan faaya kana fudhatee warra ittiin faayan rabbiin haa godhu miidhagina islaamummaa warra mul'isu malee warra islaamaaf gufuu ta'u rabbiin hin godhin warra islaaminaan jechuudha irraa mul'attu rabbiin haa godhu kan islaamummaan ittiin qabanne san rabbiin hin godhin isaanillee rabbiin irraa fageessu. Saniifi khayrii duniyaa karaa hunda waliin nu haa qabu dannii tolu rabbitti illee dannii tolu islaamatti illee dannii tolu ergamaa rabbitti dannii tolu amantiin islaamaa bareedduudha aybiin qabdu muslimootaatu irrina qaba malee. Saniifi aybii takka nama maqaa amantiidhaa tiin dubbatu irratti aybii yoo agarta aybiin san kan nama dhuunfaa tasaasani malee islaamummaa miti islaamummaan qulqulluudha aybiin qabdu. Saniifi shufeeraatu badaa ta'e malee maaliif makiinaanumaan taanee jechuudha. Saniif aybii shufeeraatiin makiinaan arrabsa makiinaan tun baddu hin deemin akkasi aybii musliimoota keessa jirtuun islaamummaan tuqamuu hin qabdu. Laal islaamummaa fi muslima jechuun garaagarummaa qaba. Muslima jechuun nama hordoftoonni amantaa islaamaa irrina akka dhuunfaa isaaniitti akka namummaa isaaniitti irrina qaban garuu immoo islaamummaan irrina takka hin qabdu waan rabbiin file. Faatuura jechuun waan ilma namaa kanaaf rabbiin file waan ta'eef jecha heera ittiin bulmaata rabbiin ilma namaatiif filee buuse waan ta'eef maal hin qabdu san irrina takka hin qabdu hojii jireenyaaf. Kun ammoo asuma lafaa ka'ee kaan irra duudee islaamummaa akkana jee yoo jee kanan dhagee. Heerri ilmi namaa baasu laalati dura aqliidhaan heerri har'a ilmi namaa kaayyatu akka walitti buune kaayyataa bara kaacha keessatti zulmii doo godhatee deemu fa'a garuu heerri rabbii akkamiin nama walitti buusa.
أكملنا مول ناجس سنيفي ورّيت ولا إسلامنا ده هو قدرتي دي موتو سن تساخي سوف تملي خير ربي نمول ناجس خير ربي هندافو جاج فنافي ورّ خير ربي سن أكما سلا ربي جو سني فرتي الرجال إسلامنا للرام اللي تسربنا عبدو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.